ergaa Yohaannis isa sadaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 yaa michuu koo karaa lubbuu akkuma sitti tole karaa hundumaanis akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha. Sagalee Waaqayyooti kun. Yaa michuu koo karaa lubbuu akkuma sitti tole karaa hundumaanis akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha. Yohaannis barreeffama isaa baay'ee barreesse keessaati kana nama dhuunfaa hiriyaasaa tokkoof barreesse. Innis maqaan isaa Gaayoos jedhama. Gaayoosi karaa afuuraatti waan ittiin jettan hin qabdanii kaleessa waan baay'ee kaaseera waan ta'eef achi hin deebi'u. Karaa lubbuutti, karaa afuuraatti, karaa waaqeffachuutti, karaa amanuutti, karaa dhugaa dubbachuutti, karaa jaalalaatti, karaa nama simachuutti waan ittiin jettan hin qabdan. Inda'u kan inni ittiin baay'een si jaalladha, baay'ee ati nama kooti jedhee gadi fageessee kanan ilaalee kan inni ittiin jedhe Yohaannis itti dubbate keessaa tokko dhugaa dubbatta keessummaa simatta jedhe. Kana lamaan keessaati nama guddaadhaati waa'een kee kanaan beekama. Dhugaa dubbatta dhugaas keessa jira namoota simachuudhaaf keessummoota simachuudhaaf namni si dorgomu hin jiru. Ijoollee koo keessaa nama dhugaa dubbatu si argachuu kootti baay'een gammada. Dhugaa dubbatta dhugaan si galteetti garuu immoo dhukkubatu si rakkisa siin kadhadha. Ameen. Fayyaa ta'eedha nama cina keessa jirutti naa himaa. Jedha sin jabaadha fayyaa miniinnoonni simbira taa'u sun fayyaa raseetu hima si namicha kan fayyaa raseetuni fayyaa akka inni hin taane daqiiqaa yartuu booddee argitu fayyaa miti kaleessatti amanneerra nuyi akka fayyaa hin taane guutummaa dhumti kan nama isaa miti lafti isaa biyyi kuni dhukkubsateera isa dhiisaati fayyaatti sinaa deebisu Waaqayyo. Egaa namni maal dhukkubsata jennee tokko qaama isaa kana dhukkubsata qaamuma isaa dhukkuba qaamaa qaba namni akkuma isin hundi keessaniyyuu akkuma nama tokko dhukkubsatan jechuudha. Namni tokko fayyummaan isaa qaama isaa irratti mul'ata. Fayyaadhannaa yeroo fayyaadhannaa dhabu namni bifsaa gaddeemuu danda'a akka dur gammaduu dhiisuu danda'a kolfuu dhiisuu danda'a deemuu dhiisuu danda'a milikkiti dhukkubaaf isarratti argamu hedduudha. Garuu kan isin dhibu fayyaadhannaa kanaaf maaltu barbaachisaa qorichi isaa immoo maa inni enne kaleessa qoricha ija sadan tokko isin liqimsiiseen ture warri liqimsitan fayyitaniittu. Qoricha ija sadii eessarraa arganne macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 amma kan isin dhibu mucaan tokko dubbiftee turte asirra mee lakkoofsa 7-8 dhaqaa. Ani ogummaa qaba ofiin hin jedhiin. Harka walii qabaa. Ani ogummaa qaba ofiin hin jedhiin. Waaqayyoon sodaadhu. Wanta hamaattis fagaadhu. Maal nuu godhaga? Maal nuu godha kun mega jallaansaa? Kun fayyaa dhagna keetiif eeshibbo cimina lafee keetiifis hin ta'a. Liqimsi kana fudhadhaa akka keessaan taa'inaati. Kun maaliif ta'a? Fayyaa dhagna keef eeshi jabina lafee keetiif. Meesiyaa tokko harka keessa ol kaasaati ameen jedhadhaa kana liqimfadhaa darbaa. Siga kanaaf kun fayyaa dhagna keetiif jabina lafee keetiifis hin ta'a. Inni kam? Waaqayyooni sodaachuun. Namni tokko qaama isaa dhagni isaa kun dhukkubsatu yaada isaatu dhukkubsata. Dhukkubsataa yaada yeroo hundumaa dhukkubsataa qaamaarrayyuu dhukkubsataa yaadaa sodaadha. Nama yaada dhukkubu sodaadha. Macaafa qulqulluu keessaati macaafa Saamu'eel irra dhaqaa hundumti keessa. Nama yaada dhukkubsatu tokko argitu isa lammaffaa 13:1-3tti. Akkuma kana Naahimiyaa boqonnaa 2:1-2tti. Kana lamaanii walitti qabee waan tokko sinii ka'a. Meesa Saamu'eel irraa naa dubbisa. Kana booddee wanti tokko ta'ee. Kana booddee immoo wanta tokkotu ta'e waan akka hooda. Kana booddee immoo wanti ta'e tokko jira. Innis Abesheloom ilma Daawit obboleettii baay'ee bareeddu tokko qaba ture. Maqaan ishee Taamar jedhamti. Amnoon ilmi Daawit immoo baay'isee isheen jaallate. Amnoon sababii Taamar obboleettiin isaa. Amnoon ilmi Daawit immoo baay'ee isheen jaallate. Amnoon sababii Taamar obboleettii isaa durba taateef waan hin taane ishee irratti hojjechuun hin danda'amuuf ture. Kanarraa kan ka'e inni hamma dhukkubsachuu ga'uutti yaadaan hin dhiphate. Maaliin? Yaadaan. Irra deebi'a maaliin? Yaadaan. Mee jedhaa ka maal? Amnoon michuu. Qoy isheen maatti gade qabani maaliin? Mee irra deebi'a. Qaamaa immoo yaadaan. Ishi. Amnoon michuu maqaansaa
Yoonaadaab jedhamu tokko qaba ture. Yoonaadaab ilmi achatti naa qabi keessa. Michuun yaada dhukkubsataa innis dhukkubsataa. Michuun yaadi isaa dhukkubsataa michuuma yaadi dhukkubsataatti hirkata. Hiriyaa yaadi isaa dhukkubsateetti hirkata malee hiriyaa fayyaatti hin hirkatu. Michuun keessa yaadi isaa fayyaa miti. Yoo ati yaadi kee fayyaa miti ta'e. Ishi. Yoonaadaab jedhamu tokko qaba ture. Yoonaadaab ilmi Shima'aa isa obboleessa Daawit kana nama baay'ee haxxeedha. Amma jarri kuni iddoo kanatti gaafa ilaaltanii lamaanumti isaanii dhukkubsatoodha. Maaliin? Yaadaan. Namni yaadi dhukkubsatu gaafa hundumaa utuu qaamni isaa kun fayyaa ta'ee jiru yaadaan ol deebi'ee ciisa. Nama qaamni dhukkubsaturra nama yaadi dhukkubsatutu baay'ee hamaadha. Michuu maqaan isaa Yoonaadaab jedhamu tokko qaba ture jedha. Kan nama dhibu innis immoo haxxeedha jedha. Mana isaa dhaqeetu ati yaa ilma mootii guyyaa guyyaadhaan maaliif gada deemta? Fayyaadha gaafa si ilaalanoo harki kee fayyaadha. Gaafa si ilaalanoo miilli kee fayyaadha. Gaafa si ilaalanoo dhanni kee guutuun fayyaadha. Mana yaalaa hin dhanne guyyaa guyyaatti immoo gada deemta. Eessa kee dhukkubee na yaada isaa dhukkube. Nama yaadi dhukkubsate ol hin deemu. Yaada keessa na fayyisu Waaqayyo. Nama yaadi isaa dhukkubsate michuu yaadi dhukkubsate itti dhata. Ilaala innis haxxeedha. Waa inni gorsuu dhufus ilaala. Waan inni gorsuu dhufu achumarraati. Dhiisi yaadi kuni yaadi si keessa bule kun kan seexanaati. Yaadi si keessa bule kun yaada hamaadha. Sin fayyisu ittiin badda. Jedhee hin gorsu. Maaliif kan isin dhibu macaafni qulqulluun hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaadha. Oromoon immoo saanii harree keessa ooltu akkuma harreeti jedha. Isa kan isin itti dabaladha. Warri faranjii immoo maal jedhe? Tell me your friend, I tell you yourself. Michuu kee natti mi yookaan hiriyaa kee natti mi waa'ee keen sitti maa? Atis isuma fakkaata. Michuun yaada dhukkubsataadhuma yaadisa fayyaan ta'u. Yaada dhukkubsate malee qaamni fayyaadha gurbaan kun. Waaqayyo yaada keessa na fayyisu. Nama tokko yoo laaltan fuutanii mana yaalaatti isin geessitan akkatti geessitan isin qabdan. Maaliif fayyaadha gaafa laaltan oli garuu hin deemu. Jireenyi isaa ol hin deemu, hojiin isaa ol hin deemu, karoorri isaa ol hin deemu, wanti isaa hundumtuu gaduma deema. Fayyaa miti namichi. Nama cina keessa hin jiru harka isaa qabaati fayyaa ta'inaa jedhaani. Waaqayyo yaada kee haa fayyisu jedhaa dabalaati. Yaada dhukkubsataa nama yaada dhukkubsataa yeroo hundumaa yaada qajeelaan kennu. Haxxummaadhaan immoo jiraata. Haxxeedha. Innaa laaltan nama meeqa yaada isaa dhukkubsate malee qaama isaan dhukkubsan mana yaalaallee hin qabu. Geessitanii yoo jettanis keessatti sin argamu. Qoratames keessatti hin argamu. Namni yaada dhukkubsate gaafa hundumaa jireenyi isaa ol hin deemu. Ati maaliif gad deemtaa jedha achirraa? Maaliif gad hin deemu? Yaadatoo dhukkubsataadha. Yaada isaa yoo dhukkube yoo haasa'e yaada nama dhukkubsataa keessaati nama yaada dhukkubsate kee haasaa gaariin hin bahu. Dubbii gaariin hin bahu yoo laaltan. Dubbiin isaa waan mogoleessi buusu. Yaadi isaa waan mogoleessi buusu. Namni kun amma dhuma isaa irratti yoo dhattanii yaaddan namichi kun obboleettii waan haraama waan fafa Israa'el keessatti ta'een beenu. Waan akkasiiti kan inni raawwate. Du'i isaa garuu du'a saree ta'e argitanii. Dhuma nama yaada xuraa'aa, dhuma nama yaada dhukkubsataa waa inni ta'u. Du'i isaallee ulfina hin qabu kan fayyaasaa miti. Kanaatiif kan isin dhibu yaada dhukkubsate darbee yaadi namaa hamaa duwwaadhaaf immoo dhukkubsata miti. Yaada gaarii yaadanii isa fiixaan baasuu dadhabanii humna dhabanii nama dhabanii akkaataatti jiraatan wallaalanii immoo kan dhukkubsatan immoo jiru. Yaada dhukkubsatee kan taa'u kan jedhu isa immoo Naahimiyaarraa dubbisa. Kan ammoo tamitti bira geenya kan jedhu. Lakkaa dhukkuba yaadaatti damoozii nama hin fayyisu. Lakkaa dhukkuba yaadaatti wayyaa gaarii uffachuun nama hin fayyisu. Mana ijaarrachuun nama hin fayyisu. Dhukkuba yaadaatti konkolaataa bitachuun nama hin fayyisu. Dhukkuba yaadaatti horii baay'ifachuun nama hin fayyisu. Yaadichuma fiixaan baheetu nama fayyisa. Mee ilaala dhaqaati kitaaba Naahimiyaarraati boqonnaa 2. Artaashaad moo'ee waggaa 20ffaatti ji'a naasaa keessa gaaf tokko mootichi nyaachaa utuu jiruu daadhii qophaa'e fuudhee nan dhiyeesseef. Gaafas malees ani isa duratti gaddee mul'adhee hin beeku hin ture. Mootichi immoo atoo hin dhukkubsanne. Achumatti naa qabi. Atoo maali hin taane? Hin dhukkubsanne. Mee jedhaa obboloota koo ati maali hin taane? Amma mootichi maali ilaalaa jira? Dhukkuba isa kam? Isa irraan mul'atu harka irratti ilaalaa jira, miila irratti ilaalaa jira, fuula irratti ilaalaa jira.
atoo jirre irta kunoo anaaf wajji hojjetaa irta hin dhukkubsanne Maaliif fuula baddee? maaliif fuula badde hin dhukkubsanne too Kun gadda garaa keessaati malee. eessaati Kun gadda garaa keessaati malee. eheew Wanta biraa miti naan jedhe. kun isa yaada garaa keessaa madde dhukkuba isaa yaadaati malee kun kan qaamaa mini hin dhukkubsanneeti fayyaadha gaafa si ilaalu Yemmuu san immoo baay'iseen sodaadhe. baay'iseen sodaadhe waan dhiphataa hiruu qabanni maaliif manni qulqullummaa Yerusaalem diigamee awwaalcha abboota isaatii iddoodhaa badee seenaan jiru hundumtuu caccabee badee utuma daadhii buusuufiitu mootiin fuula keessa laalee siinoo sin dhukkubu akkan si ilaalaa jiruttoo hojii kee yeroodhaan galta haalli kee hundumtoo sirriidha gaafa si ilaalu hin nyaatta'o hin dhugda'o hin uffatta'o maalumanni fuula si balleessee kun yaada garaati. kun yaada garaati malee miindaa dhabuu miti kun yaada garaati malee isa irraa mul'atu miti dhukkubi kee kun isa keessaati fayyaa siniifaa kennu Waaqayyo fayyaa ta'inaa jedhaa nama cina keessan jiruun eeyye kana dhaayidhee gaafa ditti dubbatu maaf nan dhukkubu weera jirra dallaan abbooti koo durii qaban diigamee seenaan abboota koo babbadee awwaalchi isaanii diigamee badee erga jedhee booddee anaddana sibira taa'ee biddeen nyaachuun maal faayidaa naa qaba kanaa jireenyi kanaa kan yaada namaa deebisu biddeen inni na dhukkubsachiisaa jiru seeti ati kan na dhukkubsachiisaa jiru mana kan na dhukkubsachiisaa jiru miindaa dhabuudhaa isa oo sibiraayyuu argachaa jira garuu amma waan na dhukkubee jiru tokko jira kan eenyuyyuu naa fayyisuu hin dandeenye Waaqayyo malee kan eenyuyyuu itti naa bu'uu hin dandeenye Waaqayyo malee waan namni itti sii bu'uu hin dandeenye iddoo Waaqni duwwaan sii hooqu qabattee har'a gubaa'ee kana keessa kan dhufte misiraachoo Yesuus dhufeera harka kee ol kaafadhu ameen jedhadhu guddisiiti waan haati dandeesseetti namaan buune waan abbaan danda'eetti namaan buune waan obboleessi danda'eetti namaan buune qixa namni danda'ee namaan hooqne hin deema hin nyaata hin dhugan uffata qaba siin jedhanii maqaa moggaasanii akka itti si ilaalu ati keessi kee dhumeera har'a ganama qorichi sii dhufeera harka kee asii as qabadhu qorichi naa dhufeera jedhi guddisiiti ittoo fuuftanii yoo dubbiftan xala'aan ittiin dallaa abboota isaa deebisu seenaa abboota isaa deebisee ijaaru xala'aatu kennamee fedha xala'aa sana booddeedha Naahimiyaan sammuutti kan deebi'e waan Waaqaa nu gargaara jechuu kan inni jalqabe sagalee jajjabaa haasa'utti kan inni ka'e dur sagalee jajjabaan haasa'u kootti ta'a callee ta'a boquu buusee madeema hin nyaataan dhugaan uffataa garuu fayyaammoo miti baay'een keenya hin nyaannaan dhunnaan uffannaa fayyaa miti namni meelaalaa callumeedhaati yaada namaa callumeedhaa dhaggeeffadhaame yeroo inni isin ijjin haasa'u yaada fayyaa sitti himu waan fayyaan keessaan ba'u yaaduma gaafa kaasu fayyaan haasa'u kanaatiif baay'een keenya olaaltan rakkina nyaataa rakkina uffataa rakkina dhugaatii duwwaa miti rakkina jaarrachuu rakkina nyaachuu duwwaa miti waan nu dhukkube jira iddoo sana Waaqatu dubbata qixa sana Waaqa qofaatu ga'a meedhaqaatii sagalee Waaqayyoo irraati ilaalladha amma qoricha isaanii isinitti himaati macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kun qoricha isaati Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. eeshi meeshanitti deebi'i digai shanitti deebi'i achumatti Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. ameen mee ameen jennu Ameen. mee nama cina keessan jiru harka qabaati yaada fayyisa ilaani Yaada fayyisa. maaltu fayyisa jettan yaaduma fayyisa qorichi yaada irran deebi'aa laata kan qorichi yaaduma maaltu dhukkubsate hin dubbannure maaltu dhukkubsate maa jedhan namma ammoo karaa kee hundumaatti isa yaadi maaloo eewunni isa yaadi jedhame kun yaada fayyisa shi gaafa yaadi kee dhukkubsatu isa yaaddu sirreessi yaadatti yaada geessi yaada fayyisa yeroo hammina yaaddani jedha
qaxxitaama yeroo sun immoo waaqa yaada isinni isa shaayidee isinirraa galashee sidii isaa waaqa yaadi yeroo hanna yaaddu jedhime waaqa yaadi sidii isaa nagaamu waaquma yaadatti callumeedhi yeroo soba yaaddu waaqa yaadi sirraa gala yeruma nama balleessuu yaaddu yeroo suma waaqayyo immoo maal naan jedha hidhee sirraa gala si dhiisa ishee ameen hin jettu mee nama cina keeroo waaqa yaadi si dhiisa jedhanii jedhaa dabalaati mucaa tokkotu yeroo naqamteen jiru waajjira waldaarra jira warroonni kaadhima waliif ta'an dhufaniitu gorfamu qanii sanbata duraa wal fudhatanii dhufu guyyaa tokko wal fudhatanii dhufanii gorsee kadhadhee fi maal jedhee galan torbee isaa immoo ishee dheengaddaa nan dhiisee naan jedhe dhufe maaliin jedheen bahanoon man dhiisee maaliin attimi maal taatani maaltu sin diigi akka diigamtan maaltu godheen naani waanuma hundumaa waldaa gootii naan jedhe waldaa ma gootee ishiin jedhe maal attam waldaa gootee jechuummaa jechuudha naani kaafee yoon naqee akkasii harkumarra kaadhee yoon taa'es maali waaqayyo maal nuun jedha maal taate yaa'u isheen naan jettu shedhee mane waan hundumtuu noo jedha waaqa yaade si dhiisaa jedhame nama cina jiran jirtu lakkaa mucaan sammuu gurbaa eessatti geessiti maa jettan waaqatti geessite asii ol waaqayyo maal nuun jedhaa gaafuma isheen jettu tedhe intuun taa'edhi akkanatti hin tolu naan jedhe waaqa yaadaa ishi yeroo mee jedhaa gubboo buti si godhee harki kee ila akkasii oollatu waaqayyo immoo si dhiisa ishee shedhee bobaatti si deebi'a yeroos waaqayyo maal naan jedha gaafatettu waaqa yaadi si dhiisa itti naa himaa nama cina keessa hin jiru ammayyuu waaquma yaaduu jedhaasin waan raaga shaayiraa waaqayyoota addana keessa waaqayyoota waa bubburu saayiraa isin hin argine malee waaqa yaadi si dhiisa jedhaanii nama cina keessa jiru mi nama cina keessa jiru itti galagalaatuun sodaati ija isaa kee ilaalaati amma waaqayyo maal siin jedha jedhaanii mataatti raasaa ila tokko ila akka budaa ija si baqa taante baqa Yesuus jedha ol fiigaa jiraam isin hin argine malee waaqa waa godhaa jiraam jedhaatti galagalaame mata amma waaqayyo maal siin jedha jedhaanii maal ni kottaa waaqayyo hamma lallaba kootii miti hamma ofiisaa ga'a ni kottaa waaqayyo mee jedhaa guddisaati hamma faarfannaa keenyaa miti hamma ofiisaa ga'a ni kottaa waaqayyo mee jedhaa guddisaati hamma sabi kun yaa'ee waldaatti nam'ee ga'a miti shii waaqayyo amma waaqayyo maal isiniin jedha yooma namni isin ittiin himu ta'e yooma namni isin daffaruu dadhabe yooma namni isin dheekkamuu dadhabe yooma akkitti isin dheekkaman dhibee namni isin saalfate amma waaqayyo maal isiniin jedha haa biyya kanaan waaqayyo maa jedhaa jira waaquman sodaatu nam xinnooma ishee tu argitanii wanta ta'aa jiru tu argitanii amma waaqayyo maa jedha kan waaqayyo maa jedha waaqa yaadame mee waaqa yaadaa dhakkina dhala namaatiif issay qoricha isheeti kan jettan waaqayyo maal isiniin jedhama ijoolleen silaa waan cimaa dubbatte mucaa tokko waa inni dubbise argitaniittu adaraa dhageeraa laata namni waan mucaan tokko dubbise dhiira ta'e dubara ta'e garuu hin beeku wanti ta'e tokko garuu waan cimaa darbatteem ijoolleen waan har'aan of hin jajin bor waanta ta'uun beettu afaan mucoolii irraa galata fudhatee garba warra xixinnayyoo irratti ulfaateedha mongelli la waan ijoolleen ilaa karaa ijoollee illee waaqayyo waa inni dhulaala har'i ulfaam ijoollee jedhamee guddisaati har'i ulfadhaam bor wanta isheen deessuun beekanii pu harka fuudhaa dhanna hin argitu la hin argitu kana waan bor dhalatu hin argitu waaqayyo maa jedha
namni biyya kana keessaa waaqayyo maal jedha jedhaa jiru hin jiru. Waaqayyo maal jedha kan jedhaa jiru jira biyyan. Ammaalin jedhaadha malee. Gwaddanyaan koo maal jedhaadha malee. Amma laala namicha waaqayyo maal jedhaan beenne amma. Hiriyaan koo maal jedhaa bichaa kan haasa'u. Tayitaan koo maal jedhaa duwwaa. Barcumii koo maal jedhaa duwwaa. Birriin koo maal jedhaa duwwaa. Waan qabdaniin kan haasoftan. Waaqayyo maal jedhama. Amma waaqayyo maal jedha. Biyya kana keessa amma dhugoo waaqayyo maal jedhaan baay'ateera. Tasa. Hundumtu waan qabu yaada. Hundumtu waan harkasaa yeroo yaada beektu. Amma waaqayyo maal jedha. Waaqayyo teessoo irra jiraayi. Moo hin jiru. Anoona isinoo shakkaa jiraayi waaqayyo. Maalii dhaloonni jiraayi jechaa yaa'aa jira. Jiraayi waaqayyo. Mee jira kan jettan harka keessatti. Jiraa waaqayyo. Maa jettan. Amma maa jedha laataa. Maa jedhaa waaqayyo. Mee waaqa yaada. Gaafa waaqa yaada yakkisin dhiisa. Maal jedha waaqayyo. Lafti hun dhukkubsate. Namni isaa dhukkubsate. Yaadi isaa dhukkubsate. Waaqayyo maal jedha. Waan tokko tarkaanfii fudhachuuf yeroo jettani jedhaa guddisaati. Waaqayyo maal jedha jedhaa dura. Waan kamiinuu gochuu hin dandeenya ishee. Waan kamiinuu nama miidhuu hin dandeenya. Balleessuu hin dandeenya. Seenaa namaa balleessuu hin dandeenya. Maqaa namaa balleessuu hin dandeenya. Rukutuuf illee kan humna qabnu addana keessa jirra. Ajjeesuuf illee. Yeroo waaqayyo maal jedha. Mee jedhaa mataatti raasaa nama cina keessa hin jiru. Waan argaa jira ishee. Waan argaa jira waan natti dhufeera. Waa maleen dutu. Waa maleen dubbadhu. Mee nama cina keessa hin jiru mataatti raasaati. Amma waaqayyo maal jedhaa jedhaa. Maaloo jedhaanii mataatti raasaati. Cidhaan sodaatinaasi. Waaqayyo maal siin jedhamu. Sagantaa baafatee. Jireenya namaa balleessaa. Waaqayyo maal jedhaa. Waaqayyo maal jedha. Waaqa yaadii qoricha keessii fideera. Mee ameen jedhadhu. Namni har'a qoricha kana liqimsee lammata deebi'ee hammina yaadu. Harka keessan ol fudhattanii ameen jedhattaniittu samma. Namni har'a qoricha kana liqimse lammataa deebi'ee hammina yaadu. Inni gara biraan akkuma yaadii namaa dhukkubsatu jamaa jedhame. Akkuma yaadii namaa dhukkubsatu dinagdeetu dhukkubsata. Sadaffaa irratti dinagdee dhukkubsataa jira moo hin jiru biyya kana. Maayettan. Ahaa. Har'ammoo fayyaa taatanii. Har'ammoo fayyaa isinii ta'ee duroo dhumneerra banneerra hin qabnu duwwaa taaneettu. Dinagdeen biyya kanaa fayyaadhaam. Mee fayyaa miti kan jettan harka keessan. Koy. Yeroon kana jedhu jedhaa. Waan ofii nyaattaniin, waan ofii dhuddaniin, waan ofii uffattaniin mana keessaniin hin yaadinaa. Akka biyyaatti yaadaa ishii. Akka manaatti yaadinaa. Namni akka manaatti yaadu namaaf hin argu. Isa ollaaf hin argu. Akka manaatti yaadinaa. Akka safaraatti yaadinaa. Akka gibbii keessan keessaatti yaadinaa daraa waaqayyo. Akka gibbii keessanii miti gibbiin namaa. Akka biyyaatti yaadu. Dhukkubsataa moo fayyaadha biyyi kun dinagdeensaa. Maa jettan. Macaafa raajiyaa dhaqa boqonnaa tokko. Lakkoofsa tokko irraa ka'a. Lakkoofsa tokko irraa kaa'ame. Mee waan xinnoo tokko isitti agarsiisa. Daariyoos biyya Faaris irratti mo'ee waggaa lammaffaatti waggicha keessaas ji'a ja'affaatti ji'icha keessaas guyyaa tokkoffaatti baay'ee gaarii dubbii waaqayyoo gara Haagee raajichaa gara Zurbaabel ilma She'alti'aal hin dhufe isa biyya Yihuudaa bulchuu akkasumas gara Iyyaasu hangafa luboota ilma Yoozaadaaq hin dhufe. Waaqayyo gooftaan machaa sabni kun yeroon manni qulqullummaa waaqayyoo itti ijaaramu hin geenye hin jedhe. Yemmus dubbiin waaqayyoo gara Haagee raajichaa dhufe yaa saba koo manni qulqullummaa koo kun diigamee utuu jiru isin ofii keessanii mana ba'eessa ta'e ijaarame keessa taa'uun yeroo isaatiiree jedhe. Kanuma duwwaa yeroo isaatiiree amma achinan. Mee ol deebi'aati lakkoofsa tokko irra dhaqaa. Qaama lamatti dubbata. Qaama lamaan kanatti jedhaa guddisaati. Qaama lamaan kanatti dubbachuun baay'ee ulfaataadha. Raajiin qaama lamaan kanatti dubbatu biyya kana amma
gara baduurra jira gara dhiisu agaa jirtaa jedha ofirraatti dhiibaame nama cina keessa jira agaa jirtaa mati dubbiya naa jedhaani raajiin qaama lamaan kanatti dubbatu daffaree qaama lamaan kanatti dubbatu badaa jira olaaltan qaama lama jira sir maal tir tokko warra biyya bushantu jira lama warra waldaa bushantu jira qaama lamaan kanatti raajiin dubbatu afeeram tokko maal jedha jirra tokkeffaase Daariyoos biyya Faaris irratti mo'ee waggaa lammaffaatti mo'ee waggaa lammaffaatti waggicha keessaas ji'a ja'affaatti ji'icha keessaas guyyaa tokkoffaatti dubbii Waaqayyoo gara Aagee raajichaa ilaa raajicha kana dhaggeeffadhaa ilaa raajicha kana waa innaa sa'u ilaa Aagee raajicha laalaagaa isa hin sodaanne kan dubbatu dhugaa kan jedhu sobaan soba kan jedhu isa balleessan hin balleessite kan jedhu isa tolcheen immoo hin tolchite kan jedhu isa sobuun hin sobda kan jedhu isa hatuun hin hatta kan jedhu isa dhugaa dubbatu dhugaa dubbatte kan jedhu isa sobeen immoo sammaan sobde kan jedhu Aagee raajicha ilaala waan tokkoon isinitti maaliif qaama kana lamaanitti dubbata beektu dubbii Waaqayyoo qaama kana lamaan harka sabatu jira sabi iddoo lamaan kana jira iddoo lamaan kana saba jiru iddoo lamaan kana saba jiruti ergaan dhufeetu sabi umbeeleera jedhe sabi umbeeleera dhaggeeffadhaa ilaa sabi umbeelee dheeboteera kufeera ikonomiinsaa kufeera dinagdeen saba kanaa kufeera sababiin dinagdee kufaatii saba kanaa ammoo isin warra biyya buushitaniif isin warra dhaabaa amantii geggeessitaniidha qalbii diiradhaatii hayyeedha sabarraa abaarsatu ka'a jedhe wangeelli sababiin kufaatii dinagdee kufaatiin inni nuyi lafa nyaanne kuni sababii adda addaan kaa'ina afuuraa wajjin wal qabataa hin dhaga'anii gurri isin dhaga'u isiniin maarree sababii adda addaan kaa'ina hin qonne maaloo ta'ee maaltisoo maaloo ta'ee akkasin taane kara garasiiti maalooti wanti qotamuu dhiisuu binaaminii kan jedhamu hin jiru na caalmaan deemtan isin in qotaaree futtaasa qota malee abaarsa sirraa dha'u ameen hin jettu tuullaan midhaan akka durii timaatimii ilaaltini jalan eessuwaalu waan hundumtu wanti addanaati badeenaan akka ta'e namatti akkasin gooneettan hin qabdan ciao abaarsaa ittamana fudhadhaa isinirraa kaasu ameen jettanii yakkaa ittamana dhiiga namaatii ittamana badiisaa ittamana nurraa kaasu geggeessitoonni waldaa kiristaanaa kadhachuudhaan amanuudhaan itti dheekkamuudhaan bukkeen qabinaa sabi yeroo balleessu hin balleessitan jechuun yeroo isaa miti waan akkasii jechuudhaan bara sana keessa manni qulqullummaa Waaqayyoo caccabee badee utuu jiru lubi cal jedhee ilaalaa geggeessaan cal jedhee ilaalaa Waaqayyoo booda ta'u isa Waaqayyoo booda gootaa jedhame nama cina keessa hin jiru maaloo dafaati Waaqayyoo booda gootaa Waaqayyoo booda gootu Waaqayyoo booda gootani Waaqayyoo booda ta'u jettani mee harka kee bal'isiiti har'a Waaqayyoo dinagdee kee fayyisa mee harka kee ol kaasiiti nama bal'isiiti kan kee dura naaf ta'u jedhi mana keetti immoo eebbi haa ta'u harka kee ol fuudhi saba gararraa sana sabi hin jiru mee harka keessa ol kaasaa kan kee dura haa ta'u jedha iyya kan keessan immoo eebbisiniif haa ta'u gaafati kan Waaqayyoo duuba haa ta'u jettu kan kee duuba godha Waaqayyo maaliif hin dubbatamu qaama lamaan kanatti dubbateetu isa booddee yeroo saatiiree jedhanii jedheetu gad dhufee yommuu dubbiftanii itti fuftanii waan gudii tokko argitu kun maaliif nurra ga'e hin jettanii jedha sabaan immoo kun maaliif nurra ga'e hin jettanii isin immoo maaliif nurratti ta'e namni isinitti dubbatu sin jiru maaf akka gootu kan jedhu sin jiru hundumtuu gaafa isin argitu akka taataa maala taataa maaloo taata nuun jedha malee namni nutti dheekkamu hin jiru hayi namni nuun jedhu hin jiru maaliif akka gootu maaliif akka taatu kan jedhu hin jiru isa akkasin godinaa kan jedhu hin jiru namni udaffaru hin jiru hin sodaata namni yookaan sodaachifna isa dheekkamee sagalee Waaqayyootti himu sodaachifna of eeggadhu jennaan of eeggadhu quuftee taa'enna usumatti waan jedhanii bakka
jechuun baatirii loo hidheef kariisaa kaasamuudha achuu awwal keessa banneen maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyaatti deebi'aa harka isaa qabiiraas yamma inni itti buqqa'utti fayyaa ta'inaa jedhiin guddisiiti achirraa immoo kan inni itti qoodu bakka lamatti qoodeetu kaa'a amma immoo waa'ee sabaa immoo gassiqaati tokko jalqaba irratti waa'ee qonnaan bultootaati yookaan immoo warra lafarraa waa galfatan lammaffaan immoo bakka lamatti kan qoodame warra miindaa ji'a argatan lamaan keessaniif warra dubbii jira Waaqayyo gooftaan machaa mee wanta isin irra ga'aa jiru ilaalaa safuu dhabboo koo maal nurra ga'ee ta'i hin dhumneewu baay'ee facaaftu maali hin facaasu yoon facaasuu dhiisa hin beeku muraasa galfattu maal galfatanii waan tokko argan jiru hin nyaattu heddee akka citaa kutuu garuu beelan baatan maal beela ba'uree maal muummataa oolu hin dhugdu maal hin dhugu heddee akka maal taatee nabbuuku malee garuu hin quuftan maal quufuree sila kee hafuunaaneewu hin uffatu garuu shuntuurra dafee jedhati garuu isinitti noo maalitto abaalooto halto maaloo amaali jira yoo amaali jira in facaaftu moo facaaftanedha biyyi kun in facaasa moo facaasu hin facaasare manatti immoo nan bisa in qotu seetanii sidii in galfatu malee baay'ee facaaftu garuu yartuu galfattu har'annaa laaltan biyya hundumaa dhaqaa hin facaasanam namni gattaa hin jiru inda bona yuu jalqabeera kan gannamini jallisiinu maaliinu hima facaasanam hima facaasa duri isa sangaa tokkoon maaliin gootuudhi isee abbiraatiinu maashiniinu jalqabe hundumat hirma jedha garuu gaafa galfannaan jiru gaafa galfannaa humni keessaa fuudhame isa humna si kee fuudhe humna kee asiifaa fuudhu Waaqayyo yaa Waaqayyo jedhaa guddisaati quufanuu deebisiidha iyya abaarsa kun abaarsa ittamana harka isaa qabarraasaati nurraa kaasu Waaqayyo jedhaanii guddisaati irraa afaadhaan si haa eebbisu mee ameen jedhannu kan harka keessan ol fuudhame sirriitti gara Waaqayyotti maatii keessaniifis ofii keessaniifis ol fudhadhaa maatii koofis ofii koofis jedha bakka bu'aa ol fuudhaa guyyaa har'aa jalqabee abaarsi kun mana keessanitti hin hojjetin